ilmaan yoo sibira jiraatan jechuudha. Dhufeetiinsi salaamee ilmaanis dhuguma saniin sibiratti ilaala. Amma eessa jirta duuba eessatti hin dhufa? Anaan sibira qabate yaadoo barbaada faayidaa maal barbaada maal irraa feetan? Ijoollee wajjin mana deebi. Akkamitti nama baatee laarii mana keessa taallanaan bikkaan bikkuma jiruun taalloo abbaan manaa galuu. Laa khalaas miyyoonaas irraa fuudhaatii hedduu galatoome khalaas mana keessa deemi. Kana diddaafin qulfii sikkannee amaanaa siin jee ilmaan karaa fi manni kun amaanaa siin jee haya nutichi barbaadu jira. Osoo inni biroo. Kana irraa gabbee osoo yaaddoon sun hidhaa baan irraan bareen fannisee isin garasaan hin beeku jireenya akkanaati. Maa fanni kan? Maal kaameeraa maaliif nu kaayyette? Kaameeraa wanni kaayisiin jee faran tana fatiyaan nu kutteemi haboon ijoollee laaluu kutte beekte. Ayyo duuba maali? Jaartii yaaddoo dhufte ani sittuun beekne ulaatumte ijoolleen ummaa itti afaan horitee ulaa irraa bante dirqamaan ijoollee guurratti kutte an akka maatoo an fannifamuun qaba khalaas. Maal jechuun ijoollee guurratti kutte takka yaaddoon sababa kiyyatti hidhama. Takka ijoollee saana biraa guuramtii an cinqee harke. Maal asuu jirtu taslima? Hanjamaan godhin. Hanjamaa godhutti hin jiru raajuna. Ijoollee sibirittiin dhiisee deeme. Mataan dhukkubee akkam jeesi haa himu nadi. Yeroo namni piraankii irratti hin dalagin. Piraankii irratti hin dalagin ijoollee bikka jabeestii as baasi. Yaaddoon hidha jira. Isa barbaadu jira. Yaaboo piraankii si godhutti hin jiru na amma. Ani eegaan ganama baane amma deebi'e. Wanni ammaa ofiigee dhufeef wanni ammaan tana yeroo tana fiigee dhufeef ni beeka. Ilmaan kanaaf hin dhufe. Gaafaan mucaa fuudhee gabbahee akkas jettee. Yaaboo sun bar nageeya fayyaa qabnaayin akkas jaamalee tun bar ammaan tana waan piraankii si godhu miti dhugaadha. Nanamantu. Nanamantu isa kan nama ni khasara jumataan na dhukkubee ani fifu akka takka waxa isaan jira waan jeesi ibsun qabu nama ni khamal taatee. Maalatti bilbilnaadha guutuu. Duba kamtiin si bilbilaan. Keefitti bilbila keessaa wanni rasiida si naqe. Makana keessaa kutuudha addunyaa. Nanage wanni bilbilli khayra rasiida qabu qabu sitti naqe mustinee. Itti naanee kamti si dawala isiin kadhatu jira dhaabbadhee jiru. Telefoon immoo xiqqaatullee harkaa qabda. Kanu bilbiltuun. Yeroo namni piraankii namarratti hin dalagin piraankii namarratti hin dalagin ijoollee bikka keessas kenna. Raaju mataan dhukkuba jiraan piraankii si godhatti hin jiru koo gattaay waan isin jechuun jiruna irraa dhageessa. Waan akkana tanaati. Waan akkanaati miti koo gattaay koo. Awwa piraankii miti koo na dhagee maal taatisa? Ana akka maa ta'u faayitiin ajjeesaa bukeetiin birarraa isaa mana kana keessatti afaan akkanaa ijoolleen hin jirtu. Koo kaamera duratti daawwattoota keessan ibsi ijoollee raajii akka haati fudhate. Koo gattaay. Raaju mataan dhukkusi mataan dhukkubi jira duba kan fanni barbaadanii faraan ana kana godhe ati tumsa akkamii yaadda? Ana kuma namni yaadutti yaada. Okay akka namni yaadu telefoonni xiqqaatu si harka jira akkamiin maal nuti ndoyi? Akkamitti si bilbile? Eegalatti bilbiline maaliif fatteetti bilbiline? Duba fatee ana gosa sakkam yeroo san keessatti kaanti bilbilin beeku hoggataa akkasitti lakkoofsa kun kabaare kun kiyya kun kafaayooti. Jeetiin si bira kaayi. Ani si kuban qabu wayna bilbiltee tasni manaan dhufu jira firraan eeginaan jette ilmaan siiti khawlaa irraa bani. Ijoolleen nama kan ayyi tarban kana guutuu namni yaaduu barbaada mana kana deemu jira akkamittiin hin banne ulaa namarraa hin bana. Hin banii siin jeemuun jenne. Quban qabu ijoollee bane baramma. Khayraa juugattaa kana naman to'ati. Anulaa wanni hin baneef namni tokko tokko dhufee irraa yaaddoon galee jee waan takka takkanarraa hubatee deemaa jira. Nanage namni waan fedhe haa jedhu antara diddaafin qulfii sikkannee amaanaa siin jee ilmaan karaa fi manni kun amaanaa siin jee haya nutichi barbaadu jira. Osoo inni biroo. Kan irraa gabbee osoo yaaddoon sun hidhaa baan irraan bareen fannisee isin garasaan hin beeku jireenya akkanaati. Maa fanni kasa? Kan irraa gabbee kala. Eessatti hin gabbaa? Atuu kan irraa hin beeku. Anna dhage laa tasliima. Haala maraatti piraankii kanaa na dhage piraankii kanaa natti hin dalagin. Dalage yeroo piraankii dalagin mucaa bikka raffite hin. Ijoollees bikka keeyse yoo ijoollee jechuudha nama bira keeyse nama bira keeyse mucaa immoo gabbaa jettee. Piraankii godhaan jiru waan waraabee jira sagalee dhageeffadhu fa'a. Sakka isa? Sagalee dhageeffadhu silaan tana fa'a waraabuu baadhee isinarra dhugaattuu nan fudhattan. Piraankii yaaddoo dengedda waan nagee qabnuutiin godhee malee piraankii hojjedhaan. Yaaddoo qabanii taffanan. Haati manaa biraa qotte. Ati immoo ilmaan walitti qabdeeti kaayyaa dhabamsiifte. Akkamitti ture? Sagalee dhageeffadhu. Maal dhageeffadhu? Sagalee jirte saadaati moota ijoollee. Waan jira maamaa akkamitti dubara yaaniif ijoollee fuutee gisi deemte yaaddoo nandisu. Yaaddoo nandisu ilmaan kiyyaa barin ta'a. Akkamitti ijoollee sadii fuutee gisi deemte akkamitti. Isaan lamaanii wal gaafatan anna qori.
بيسي وجين كابو مثلا جولة فوتين ديم تول ديم سيتاي من خدي ناس الرادي ما يونا لا لا ديم نسلا ديم فيت من زمان ديم ما تسخاي درو من أنا خي قيسا وانت كبدني سيفي يا دونك لا ما جولة فوتين ديم هذا ولا ما أكاد الراجل تيم بلا رابط الراجل ما في جوج كمان هذا ديم تا من خدي ناس الرادي ما ولا haadha ayyee haadha fuudhee nanyetta ayyee haadha jechuu kamittiin danda'a sagalee siitiin beekiree sagalee akkamittiin sagalee beekas akkamittiin beeku dubaraajuu kamaa ta'an tasliima ana kamaa ta'aa mana kana keessatti kamaa ta'u anamma na dhagee sukkaraa sanatti hin kaasin higaa wasi dhugaanis dubbachuudha siin kabaja kaniin kaameeraa kaayii haasi daawwatanii siin jeefa ilmaan isaatis akka haati fudhatte asumaanu daawwattoonni keessan haa baru garuu ammoo na dhagee anamma dhageesseeti walitti deebina na dhageeffadhume akkamittiin dirbirasa isiin tun mana hin jirtu haa ilmaan kee mana hin jiran abbaan mana hin jiru buna hin jeen dubaraaju namni fudhate kun haadha akkam na godhu barbaada gattaa yaada gattaa gar tokko hin gattaa yaada annin deemaa uummanuma kanaa khalaas bari jechuun ilmaan jabeessitee garri deemtus hin jiru gattaa sagaleen dhageeffanneeti nama sagalee dhageeffadhu tamam si nama nagattaa himi dawwali akka isiin fuute adda baafadhu daawwattoota kanneen irraa ibsi kan nama maraatiin haadha dadhabe gattaa arra zabana ati qufu mata namaa bantee maaliif bantee ulaa banaa dhiifta ijoolleen bantee mucaan gabbahaa siin jee kalas natti dubbatiin isaa daddaawwalee keefittiin si dubbandisa si yoo dhufte akkami si dhiifti itti dawwali gaafa donnatti dubbatiin kanaa booda sadiiroo zabarmaa akkam jirra ajaa'ibe tasliim anammallee piraankii yoo na godhu jiraatte dhaabbadhu miyyoo siin kabaja akka obboleetti akka qulfii wanni si kanneef firaankii ilmaanii fi yaadaanis godha tamaam telefoona kana wanni si bira kaa'eef xiqqaatu si akka ittiin nan bilbiltuuf rasiida wanni si naqeef si bilbiluu hin dandeenyeeti haadha nuti ganama baanee miti nuti ganama baanee akkam jeetiin fatiya bilbilee xiqqoo dura yaaraa jura bizii na aman sagalee si dhageeffadhu saadaa raqama qabaannaan ti dawwaliin yaaddoon kun hangamman tana wanni itti hidhame sababa ilmaanii kana ni beeytati hangam takkatti rakkachaa jiru ni beeyta haayamee hubunii fi ilmaan kun hin jiranii jee akkam naan ja'a akkam siin ja'a fatiyaaf baaroo haa isiin oliin deebee jettee ilmaanii fi waa godha yookaan waa kana jettee itti dawwaliiti ilmaan kana yoo haati fuudhuu baatte osuma yaaddoon sunidhaa sanirraan baaneen yookaan firarraasa isin agarsiisatti dawwali waan gootee beeytaa itti dawwali khalaas itti dawwali kamataan dhukkubsi garan maafiin itti dawwalasa dhageessaa miti yoo ilmaan kana haati fuudhuu baattee namni biroo fuudhe naafeetu wallaalla itti dawwali ambar telefoonumonni siifte sibira telefoonni wanni mana sibira taa'u maal maana ittiin dheeyyi miskoollee maal ittiin dheeyyi dubbise khalaas ajaa'iba bar hayaan kaaftu haati hello السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أكمل سادتين الحمد لله غاري دا أي ديفا ما وجين أي والله وان جو ولا لي أتيسير تا ما أعرف باري واجد ولا كمان دلوقتي نجربها هاي لف بكون رانجل سير تا أيوة هاي ما أي ويرفتي أتي ما يشوفين سنجي رفتي جولة فرتين أنت الحمد لله هاي إيقوم جولين سبيري جراتي قروا مو خا كمتي ما عارف إيه الحمد لله إيه يجون والله ما عارف دوبا من تاين إيقر رفتيه mana lalu nama mana tiba-tiba dirakas mana taga. Saadaa ta'e akkamitti jechuun jecha kana akkamii jetta ammaan tana yeroo tana yeroo yaaddoon ala jiru kanatti ani dhuguma saniin ana bilbiltee anatti xiqqishuma takka miskool natti hin gootu ana amma miyyoo as jirtu tana wallaahi akkaan jiru wallaahi mataa addana dho'e. Namni ilmaan fudhachuun numa jirti. Laa saadaa ta'e akkanaa miti kan inni kana waliin godhuti akkaan yaaddoo barbaadu jiru ni beektaati. Ganamaan bahee galgala yeroo tana hogguun dhufu mataa addana dho'e miyyoon wallaahi natti illee bilbilee ati isin
Dogoggora ta'e natti hin bilbille. Ati maaliif natti xiqqoo mata akkam iskoolaa gootee maa barreeffama lan kaa'in dhiifama wajjin. Wallahi akka har'aan tanaa rifadheen beeku hedduu takka garuu manni mana keetiiti ijoollee ta'eeti gaayiti silaa wanni jechuu dandeenyu jirtu mana keetitti deebi'u hundumaafuu ijoollumaa wajjin mana deebi'i. Nama mana diidaa kutee gaa'ela namni biyyaan kun nama akkas fudhatanii akkamitti nama baasee laali mana keessa taallanaan bikkaan bikkuma jiruun taallaa abbaan manaa galuu. Laa khalaas milyoonaa sirraa fuudhaatii hedduu takka galatoome khalaas mana keetitti deebi'i. Laa bar jechuun milyoon tuni. Laa duraanis gargaarsumaaf kennee malee waan birootii misaadaa teenya wallaahi ana takka akka har'aa rifadheen beeku garuu silaa ati ammaan tan anaatu anin fuune jettee har'aan tan waan birootii uumama garuu khalaas. Namni pada dhufee fuudhee namni takka quban qabu jechuudha. Malee ijoolleen jira abbaan badee dhufee fuudhallee namni quban qabu hin jiru. Ilmaan kanaa kuttibata jee boodee laanuu tokko ilmaan keessatti eeguun man kija qofa dhiisan hin aseene. Laa akkas hin jiin kan gammaan tanaa ji'a lama eenyu jiraachisaa ture miti. Tasaa tunis waan rabbiin fide. Ani bare eega ganama baane ammaan tanaan dhufe yaaddoo barbaadu jiraati. Saniif malee ammaan tanaa wanni yeroo tan dhufe miyyoo gaafadheef haala kanaati dhiifama wajjin garuu mana keetti osoo deebite. Wallaahi inni yoo dhagee ani ammaan tan akka kanaan ja'aan beeku mana fuutee qottee oguun jee akkam jechuudha mee saada nun qaaneessin. Naa bar haati fudhachuu wooma jiraati garuu akka kanaa haala kanaa miti akkatti fudhatani. Akkasitti fudhatara adi dhufeetiin manguddoo isinitti deebisa fudhattee fudhadha. Laa jechuun atiis haadha namni tokko siifi abbaa fi haadha gidduu namni seenee murteessuu danda'u tokko hin jiru manguddoon seentus hin jiru garuu ammoo dhuguma sanii raajuu hangammaan tanaa yaaddoon badee jira akka mana hin jirre ni beektanis viidiyoo maxxansaa jira guyyarraa. Baay'ee. Yaa saadagaa ilmaan nuduba ilmaan mana keessaa fuutee jirtaati hanga inni bahu dhiifama wajjin magaaluma tana keessa jiraadhuun. Akka fidattanii jirta walaa ilmaan sana jira ammoo dubbii keessa hojjetanii jirta ilmaan kiyya bikkaan bareeddate waa ilmaan kiyya. Laalaa dhugaadha jechuun wanni ilmaan keetii wanni gochuullee hin jirtuuti. Ambar siin jee dhuguma sanii jechuudha inni hidha jiraati isa barbaadu jirra nuti gara lama nun godhiniiti dhiifama wajjin. Isiin bira oolte ilmaan tana gabbaa. Saada gaa namni gabboo wooma jiraatii miti dhuguma sanii nati hanga ammaan tana nuti waan takkallee na dhageeme waan takkallee garuu akkaan isin hin godhin akkaan waan takkallee isin hin godhin hin beekan dhuguma sanii jechuudha. Waan isin jiru biyya namallee mana keessa dhiisan deema kila haala gabbaatee sun ulaa jee qollafatee deema garuu yaada mana dhiisee dhufe deemee bikkaan geessuun qabu ilmoo nama mana dhiisee deemu wanti takka mana biyya keessaa bal'ina gaafata. Laa ta manaallee dhiisa ilmaanuma ammishii lubbuu namaati malee. Tasliim fuudhee naan mana kiyya geessa atillee hanga isiin tuminiif hanga waan takka godhiniif wallaa hedduu takka galatoomi waa kanattis hin yaadneti mana keetitti deebitee manuma kee keessa jiraadhu wallaa hedduu takka nu qaanesite ilmaan yoo sibira jiraatan jechuudha dhufeetiinsi salaamee ilmaanis dhuguma saniin sibiratti ilaalaa amma eessa jirta duba eessatti hin sidhufa. Anaan sibira qabate yaadoo barbaada maal barbaada maal narraa feekan. Duuba taakkita godhachuun akka miinarra hin jirtu waan sibira jiranii jee dhibbaa dhibbatti qamanuudhaaf ilmaan kan sibiratti arkuun qabu. Yalla ayyaan tufe Oromiyaatti kan hime. Hello ayyaan. Hai ummata isin bira jirtanii. Hayyee Oromiyaanoo. Rayyaan isiira. Hai isin hundi wal bira jirtanii miti. Hayyee ummata isin bira jirtan. Woyye Oromiyaa.
ها ما تسنجري بري تاني يلا هي أمتي سنجاي سنجرتي أمتي سن برا تمام قرر تكون دينا دا أمة بري تامي هاي dhageetiin jira saata ta'e hedduu takka galatu mullaayi jechuun ana qaamiste garuu ati jechuun waa kanaan sineen baay'ee sinase wada barbaada mana bakka itti jirte sanii na barbaadanii hin qabdan isuma qabate deema barbaada mana deebisaa ati wooma takka takka masruufaa fi maallaqa xiqqoo tokko isiniif fida ijoolleedhaa fi amma isiirtan duba laa galatu ammaa takka ona fitin masruufa ni qabna nuti ilmaan kiyya ni qabu masruufa itti galatu laa jechuun wooma xiqqoodhaa bara waan guguddoo miti laa takka lee naan fitin galatu waan takka hin barbaachisu deema isuma qaasaa malee waan takka hin barbaachisu galatu omeetin leedha hayyeetillee hin galatu maqaa Ani beektaa ilmaan haadhaa fi abbaa irratti naannoo. Gaafa dhiyoo kan inni abbaa firaankii godheeru yoo ilmaan kan akka tasaa haatii dhuftee sammuun xiyyaanaaduu keessa na biraa fudhatte inni kun nama hanqamta kana miidhu jechuufiin firaankii isaan mucaatii fuutee futtee irratti hojjete malee waan akkanaa firaankiin godhu ni beektaa. Haa ammaan tana mi'aaya dhuguma sanii sun firaankiidha amma immoo dhugaadha. Abbaan hedduu takka itti laffaa ture atilleen akkasumatti laffaa turte yoo arraan tana ilmaan kun hin jirani haa hogguu isa gabbaafne mii maal je'eetiin itti himaa yaadame. Ilmaan haadhaa fi abbaa irratti naannoo haati ifiif dhaltee haa fudhattu yoo ana taates ilmaan kiyya ilmaan furadhaa isin tadalaati ilmaan si baga fudhattee ati amannaan annaaf gahaadha insaas akkuma ati amantii kanattiin amansiisa gudu. Ilmaan haadhaa fi abbaa irra nutti aanu dhuguma sanii hin jiru niin beeka osoo mana murtiilee dhaqanii jechuudha osoo mana murtiilee dhaqee ilmaanii fi haadhaa fi abbaa gidduu namni seenuu danda'u jiru jechuudha. Kuni kanuma. Anfatanaa hedduu rabbiin nafatanu jira rabbiin irraa guuta inshaallah yaaddoon hidhaabaanaan toora kanatti argamu waan ilma irraa guutamnaan takkittiin ta'u. Okay gaa hordoftoota kabajamtoota keenya dhuguma sanii jechuudha ani wahumaan jiru wallaalee amma gaa silaa'u tasliim biraa fuutee jirti akkaan ta'us akkaan baleen ta'us jechuudha haati ilmaanii jechuudha tasliim biraa fuutee jirti anammaan tana deemeetiin ilmaanis ni barbaada yaaddoodhaas ni barbaada ati hojii ta'e rabbi si haa kafalu jechuudha jazaa keessi haa kafalu hordoftoota kabajamtoota keenya jechuudha haala kana fakkaan ture nageetti.